Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa iddoo isin jirtan hundattis na qaqqabu. Hordoftoonni amantii musliimaa hunda keessaniifuu ayyaana gaarii bagattiin isin gahe Eid Mubaarak ayyaana gaarii isin haa ta'u. Akkam isin bira bareeda miti ayyaanni. Sattaan sulaan. Viidiyoon adda qabadhee isin dhufe baay'ee ergaa guddaa nuuf keessa qabu keessattuu nu hundi keenyayyuu akkuma beekamu moobaayiliin fayyadamna. Moobaayiliin nu fayyadamnu ammoo wantoota garaagaraatiin nu saaxila. Wantoota nu beekuu hin dandeenye wanti kun hin ta'a jennee kan assaabuu hin dandeenyen nu saaxiluu danda'a. Kanaafuu yeroo nu itti fayyadamnutti moobaayila ga'een of eeggannoo guddaadhaan itti fayyadamuu barbaachisaadha jechuun barbaade. Moobaayilli kiyya an akkanatti harkatti qabadhe yeroo nama wajjin haasa'u ta'ee wantoota garaagaraa nuun irratti ilaalu wanti kun namni biraa ilaaluu danda'a. Waan nu wajjin haasa'e kana namni biraa dhaggeeffachuu danda'a yookaan beekuu danda'a jedhamee ani yaadamne marti ta'uu ni danda'a. Kanaafuu keessattuu imeeliin nama jalaa hatuun jira. Feesbuukii ani itti fayyadamu namni biraa itti fayyadamuu danda'a. Waatsaappiin ani itti fayyadamu namni biraa itti fayyadamuu danda'a. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf liinkii tokko liinkii hin beekne isin irratti ergama. Liinkii hin beekne kana isin gaxxuutanii yeroo paaswoordii fi imeelii keessa isin gaafatu yoo itti guuttan ta'e isin jalaa hatame jechuudha. Feesbuukiin keessanillee yoo waan akkana ani liinkii amantaa isin irratti ergee liinkii kana isin paaswoordii kan isin gaafatu ta'e itti guuttan akkuma qallaalitti isin jalaa hatama jechuu barbaadetanani. Anis sababa malee hin dhufne maaltu na fide karaa feesbuukiitiin liinkii wayiin irratti ergame. Liinkiin kun yeroo natti ergamu kunoo liinkii kana lakkoofsa kiyyaan namni banate lakkoofsa kiyyaan namni yeroo banatutti koodii kanatti erge ta'e liinkaa koodii kanatti ergan malee hin banamu waan ta'eef achi liinkii kana irratti erganii yeroo lama irratti erganii maal jedhee tanaan akkanatti gattu kee yeroo laalu paaswoordii kiyya na gaafata. Waan hin beekuuf ittiin galchine kunoo akkuma isin argitan kan koodii 6 tana gaafata jechuudha. Karaa feesbuukiitiin natti dhufe waatsaap irratti natti ergame baay'ee nama garrama. Yeroo lama natti deebi'e akkuma argitan kana kunoo asirratti yeroo lachuu ani itti hin guunne isin jechuu barbaade tananii. Keessattuu warroonni feesbuukii fayyadamtan lakkoofsa keessanillee achirraa yoo dhoksitanii baay'ee gaariidha. Waatsaappiin warri fayyadamtan osoo dhoksitanii filatamaadha jechuu barbaadeeti. Ammallee kan biraa mootuyyuu immoo warri fayyadamtan liivii tana hin argitanii. Liivii kana warroonni hin beekne jechuudha. Gad tuqee akkuma argitan yeroo seentanitti namoonni akkuma si waraabuu danda'a jechuudha. Achirratti namoonni sharranyaan hin jiran waan ta'eef si waraabuu danda'an. Amma osoo nan liivii ka jedhu kana gad tuqee namoota baay'eetu waliin haasa'aa jira. Akkuma si argitan kunniin martinuu warra liiviidhaan nama haasa'aa jiru. Hunda isaanii kunoo kan Itoophiyaallee keessa jira. Biyyoota garaagaraa keessa jira. Osoo nama tokko irratti gad tuqee waan isaan haasa'an hundaa hin dhageessanii isin jechuu barbaada. Akkuma hin taanetti tasa seentanii waan akkanaa kana yoo gaxxuutan ta'e namoonni isin hin beektanii na waraabattanii yookaan immoo akka liivii seentan hin beekta waan ta'eef akkuma argitanitti jirtanii namoonni sharranyaan ammootuyyu achirratti viidiyoo waraabee waan mantaan irratti karaa feesbuukii ta'ee karaa googil kiroomitiin gara googaleetti walumaa galatti gadhiisuu danda'an bosoon kana tuqee argitan jechuudha. Akkasitti haasa'anii kamirratti hoogattuutan hin haasa'an jechuudha. Isin akkuma argitan karaa immoo karaa kanallee of eeguun keessan baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu warra haadha ergaa isinii dabarsu liinkuma isin irratti ergame akka tasaa gattuutanii paaswoordii keessan kan isin gaafatu ta'e ittiin guutinaa isin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu ittiin guutina.